yeroo gabaabdutti yoon ansirraan kafani yoon alliqii sin galchine quxurii 8 yoon sinine anu namaa miti siyaate tun haasibtee isu qabadhu taa'in guyyaadhaa fi sakantiidhaa wajjin kaayib taa'in eega tarkaanfii irra fudhattee dhuftee dhaadattee akkaan goggodee gartanii irraa kafanetti aboo saayiboo kiyya ta Khaalidis ta'e ta Faaxumaatis ta'e yoon ansirraan kafalle aboo haati tiyyanan dhalle asiinin dhaladhe nuti nama Khaalid bira dhayxee badbad gootee gartee sodaachiftuu miti saayiboo kiyya anumaa bili'ni kun. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kam jirtan daawwattoota hordoftoota maatiiwwan gartee maameetu warri taatan martinuu salaamanni keenya qilleensarraan gartee isin bira hageessu hin jenna. Akkuma gartee gaa wantoota gartee dhiyoo tana taa'aa jiran gartee argaa jirtanitti waa'ee dhimma gartee fooziyaatiin wal qabate jechuudha. Fooziyaatu ni kabanye ni kunuunsine sigalte numa gartee gaa akka gartee namni nama godhun goone kabajaani nama gartee sibira jiru yaame isa kutan jenneeni sun gartee viidiyoolee keessa jiru keessatti arkachuu ni dandeessa. Ammoo maameetu ati dhiiraa miti akkamitti dhalaa akkas goota akkamitti akkas taata akkamitti kana taata namoonni gattan hundi keessanuu hedduu takka galatooma kana arrabsitanis kana qeeqxanis ka gorsanaa kannitanis ammoo achirratti Fooziyaan mataasiitiif gartee akkuma viidiyoo irratti argitanitti mataasiitiif ol kaatee waggaa isin naqabdus viidiyoon ni jira jechuudha. Viidiyoo ni jira. Taa'e. Achi waliin kan taa'e. Cuma taa'e. Maaliin taa'e? Yoo kana bakka buudee dhufti. Eessi yaafaanoo? Eessi yaafaanoo? Hin beeku faraan hin taa'e. Atoo maatu si fidi. Maatu si fidi atoo. Maatu si fidi. Laafuma isin jette sanimoo? Suniif nuti odeeffannoo akkanneeti jira dhee. Eegas boodoo isaan san dhamnaan akkaataa isaanitti fidannu wanni goone. Ammoo Farhaan eengadda fiigee baafatteeti halee isa immoo galgala Khaalid tarkaanfii irra fudhatte. Akka nama dhiiraatti. Arraga dhiira dheengadda namaaf dhaadattu gartee miti namni namaaf dhaadachuun hallajuma nama buusa malee bu'aa hin qabu. Dhiira dhaadattee gaa mana namatti nama geessitee dhalaa wajjin sanuu dhalaa fakkaattee dheeyxee mana namatti nama waraante. Arra waan goone gaa kanumaa gartan. Eega tarkaanfii irra fudhattee dhuftee dhaadattee akkaan goggodee gartanii irraa kafanetti. Aboo saayiboo kiyya ta Khaalidis ta'e ta Faaxumaatis ta'e yoon ansirraan kafalle. Aboo haati tiyyanan dhalle asiinin dhaladhe. Nuti nama Khaalid bira dhayxee badbad gootee gartee sodaachiftuu miti saayiboo kiyya anumaa bili'ni kun. Anumaa bili'ni kun. Eewa suniif waliif teenye yeroo gabaabdutti yoon ansirraan kafani yoon alliqii sin galchine quxurii 8 yoon sinine anu namaa miti. Siyaate tun haasibtee isu qabadhu taa'in guyyaadhaa fi sakantiidhaa wajjin kaayib taa'in daawwattoota gartee warri dhalaatu ittiin jettan. Dhiiraa waan isaan godhuu teenyu ni gartan. Deebisi iftuun maaliif dhuftee gartee yooniif obboleessa kataatu taatee wanni taatu taate dhuftee maanan laalinii maa dhuftee nan gaafatini. Iftuu guddaa takka galatoon faaxeellee ettee na arrabsitu faaxee xiqqoollee ettee na arrabsitu galatoomi an dubartii ittiin dubbadhu dubartiis gartee wanni hin jennuun kabajame. Ammoo taniin siin jiru akkaan dhufee sin laalle akkaan dhufee gartee sin gaafanne oduu tana hunda quban qabu Faaxumaa dhoomtee dhiiga siidhaa arge odoo dhiini jigee jiru deebisee waancin dhaqu dhiiga san kabaleetiin akka dhiiraatti naggaltuus isaanii galtuus achi booda taa'ee akka dhiiraa dubbadha suniif tawanniidha ammoo akkasumatti obboleeyyan keenya atilleen gartee guddaa takka galatoomi warreen gartee dhiirti immoo bira teessee faaxee xiqqoon akkas taatee dhiira taatumaa akkasin maarreen goone dhiira taatumaa dhiiran goone jettan aboo birraa aboo asaantii huutu mee anumaa gabaabaa xiqqashaa gartan billaachan fakkaanne kana yooniin isinirraa kafaluu baadhe magaalaa sanaa tana keessa hin jiraadhu oboo ol keetiin kaarabaa qabadha kaarabaa saayiboo si galte suniif tanallee qabadhu kaayyaddu taa'in si galte ammoo Farhaan fiigee baafate eegas booda ximxim jaa kanaaf obboleeyyan keenya nuti tarkaanfiin keenya ammaas taanaan borus taanaan itti fufa. Didee biyyaa namicha baaldii ammaa wallahi naaf fixoora qabu tanya si gurbadde miteeti garaa kee guddaa ashara hojjaa bakkatu san haqa namaatiin guutte san
Maammadee qaaman qabuutii xiqqaadha Ibrahim qallaa dhattee tuffii teenya qabda. Si ka barbaadaa jiru duraan bultii dubbii teenya sodaattee akka isaa dhaabbattee amma dhiyootan guyyaa ni foosii tumne waan kanaas si fidee guyyaa lamaffaa dhuftee achi tarra geechuu jirta. Garaa keessa yoo kanatti harka duuba siinee miila siinee siraan dhaabbanne nuti waan ka yeroo yaamnuuf hin qabnu. Shimallee harkaa qabnu kun haa qophaa'eef si namicha taguuga. Tamam. Boo'atis bar fitinaateeti saayiboo kiyya. Atummaanuu fitinumaa akkami saayiboo. Fuutee akka dhiiraatti hin fuune. Wo eega fuutee hoo as baaftee akka dhiiraatti boo tunis jaartiin tiyya tunis tiyya wannummaan shuuna kana keessaa gootan maali jechuu ni danda'u dhaba. Amma ibtuun waa'ee dhimma jaarsaa kiyya taanaan abbaa fadhe warra isaaniitiif taanaan hin galchu jettee dubbattee beeku. Dhuguma sagarri kun tanan dhageen hin galchu silaa isaan silaa beekanii ni hin galchu. Garuu ibtuu cinaa dhaabbanne ganii haqqani guyyaa mana ibtuu deemaa dubbiin tun akka hin qabbanoofne akka hin baranne akka bakka akka inni godhan. Sigaltee deebisii deengaddaa dhufanii akkana godhanii obboleettii teenya akkas godhanii miskiintitti miskiintitti akkuma miskiinaa sanitti silaa maatii siitii hojii nagaa jiraatte haala gosaadha. Odeeffannoo kan nuufiin viidiyoodhaa jira viidiyoo keessatti ni harkattan waan san gootee akka gartee mucaasaa harkataniifiin kanneen dhufee dhiini lolee sababaasiiti moo sababaasiiti miti sababaasiiti sigalte ammoo wanta kani beeyta wayinja waa'ee gartee amma iftuu raayis namtichaatu jaan gaala tokko qabaa jaan gaalli tokkichaan kormaadhani beeytanii warreen gaala tiisu gaalli qooqeeti akkasi haada kute huggaa haada kute gaalli kee gaara gale huggaa gaara gale amma gaala kana gaalli qaaliidha horii qaaliidha isini beeytan waan abbaan irraa hafuusii miti akka itti guddisee ni beeytan akkasitti aboo gaala abaluutii hikkati janii ganti hundi dirmatan jechuudha ka'anii namayyuu shiritti jee jala yaa'an gaalli daransaa maal bichi dhaabbataa mi daran gaara kute akkasitti gwaaniif dubbiin sadarkaa san geewu arke yaa obboleeyyan kiyya yaa hawaasa kiyya na jaalattan horiin kiyya gartee keeysaniidha beeytaniiti jala fiidanii galatoo maataa aadhaa galatoo maatachaa namayyuu mana keessanii galaati akkaataa gaala kiyyaa anaaf beekaa jeen namtichi duba maal godhe gaala isaa xabiyaa gaala isaa ni beeka akkaataa itti guddisee beeka baala jiidhaa qabatee qorii waan inni duritti nyaatu waa itti jiisee akkasitti gaalli kun ni beeytanii mi loonuu daaloo kiyya maarree kiyya janiin gaala kana ni faarsan jechuudha akkasi faarsaa baala jiidhaa qabatee qoriis qabate akkasi sossobee galchee jan kana keessaa namni waa fudhatu ni fudhata jeetii yaada keessatti ilaaluuf hin jaabee suniif ammoo tatarkaanfiidhaa wanni taparaaniif taasaantii wuutu anaa taa'aafan sigalte faaxee xiqqoo jam faatummaan xiqqoontu barboo rijaalaa baran akkami faaxee xiqqoo jam rijaalaa baran akka dhiiraatti duuba yaa'uudhaa midheengatti isinitti wallaan telefoonii dhuftanii akka dhiiraatti saayiboo kiyya arboo shiriin sa'aan shaara roolii gaddeemaati na arkitan silaa dhiira taatan inni irraa hubaaftan laa dhiira taate nattuu dhuftan ammoo hin dhufnee mire ambeeki guyyaa taarikaa wajji akkaataa itti gartee likkii isin galchuu taa'u hunda gartee katabeetiin kaayee jira saayiboo kiyya ibduran fiigina sigalte guyyaan keessan ni dhufa guyyaan gartee likkii isin galchuu suniif daawwattootaa fi hordoftoota keenya wanni kun bifa saniin kar tokko baati jennee yaalla maaliif ilmi namaa nama tokko dhawee haakima odoon geessin odoo shaffeen godhin achi lafa dhiisee biraa kutee dhufee namni biraa geessuun tuffiidha. Arrallee deebisanii faatee guddoo fi faatee xiqqoo jechuun tuffiidha. Faatee xiqqoon akka isin gootu ni argitan. Saayiboo kiyya sigalte warri kabajaa nu dhabdan. Faatee xiqqoo sin jedhee silaatum ta'eefaa maqaa maaltu sin jedhama. Saboon sururu goonee bartaa'ii gattaa'ii as kanni waan si duuba jiru maaliif gartee if galaafte if hin galaafin tana hunda gartee maaltu gartee tana hundaan si geerti jiraadhu jiruu ta'e maatii keetii hojii jiraadhu ilmaan kee keessa jiraadhu. Booti birraa warra kana manni galma beektu haasoo dheeraan teenyumme. Isa manatti tireenya. Beektaa mana isaa. Bara asirra teenyee guyyaan hin nuuf qabu. Mana isaa beekuudhaan sa'aa fi sakandii yeroo isaan bobba'anii wajjin jala dalagu jirra saayiboo. Mana isaa dheenne isa kana kalaas. Mana isaa dhaquudhaan boo fursaadha itti eeggatu. Mana irraa nabaasa isaati mana isaatiin tokko barbaatan jeema mana isaa nageessi booti. Arfuma dheenne mana isaa. Achumatti sirra deemnee jedhu. Arkuu dadhabne. Sa'ati ana duraa maal godhi jetta ka jara kana. Boo jara kana hunda wayii tokko tumte saayiboo. Eessatti hin beekan. Hamme law. Maal moonni dheessitu achi.
Mana faate hojii dhalaa jiru namatu maa. Kammee boo akka dhiiraa basha gootee yookaan irraan yookaan kufuudha yookaan kuffisu. Eessatti erkee mana hin baynu. Yookaan kufanii kuffisuudha. Mana isaa dhugeessi mana. Haasoo dheeraa deessi. Nurraa dhiisi saayibooki. Mana isaatti hin baynu. Dhiirti akka teetii kamii boo mana kee tatteessee taajii gooti. Jaartiin tee waan feete haa jettu. Ammoo dhiirti teessee an nu cinaa jira. Nu cinaa jira. Manguddummaa jaan. Jara takka nu cinaa jira. Irraa baafne jaan. Saboo manguddummaa akkam. Manguddoo gosaan jaaramtee yoo ta'u manguddoo maal yoo Gosuma sanuu maqaa balleessa saayibooki. Maa gosaa maqaa balleessa. Dhalaa jintuulo namni dhalaan gosa jaarsaati gosallee hin qabdu. Isaan gosummaadhaan jaaramanii deemu sirrii miti. Way waa garaan nu gubate. Garuu garaan guyyaan gartee jara kanarraa dhigee garaan na qabbanaa'u ta'a. Faatumaan dubbattu faatumaa ta'eqa. Isinii jira barangaa yaadan akka nitanii jeetu. Hayyee. Ashama harka fuunee jechaa ilmaan Oromoo marti bakka jirtanitti salaamtaan jeegaa ammaan dhufee bakka jirtutti isinaa geessuun ja'a dachaanee jirra gaafa nu warraan tanaas sadeen qindii sadeen sunsumaa sanii nuti ilaala. Dachaanee obboleessa kiyya maammeetu Faatuma qobboo hundi keenyaa wal biratti argamna. Eessatti argamnoo chaanala maammeetuuf jalatti. Maaliif dhiirtii hanga mirga namaa kannitu dhalaa mirga hin qabdu. Hanga isaan mirga naa kananii jeetiin dhaggeeffatu jira. Kanaafuu ani mush dilaa akkasitti dhaarrabsitan sanis niin beeka. Ani osumaan ta'u an nama heeraas beeku heera Oromootis beeku akka shari'aattis fudhatu akka seeraattis nama beeku ani. Nama dura hin fiigu. Dhalaan mirga hin qabdu. Mirgi dhalaan qabdus ni jira. Diin dhalaan dhiira dura hin deemtu. Akka shari'aatitti illee hin deemti dhalaan dhiira dura. Akka amaaraan ni deemte akka Oromootti hin deemtu. Akka aadaa keenyaatti hin deemtu. Safuu qabnaa. Safuu qabna nuti. Safuu qabna aadaa qabna. Kanaafuu Fooziyaa tumanii maammeenii fi Faatumaan warreen jettan hin tumne baga viidiyoo sirriitti isinii marreewu. Shaayidaa waa hunda daqiiqatti isinii marree laala. Fooziyaa dhiiga takka irraa baafne maammeen harkaan hin qabanne na hojii qabee silaan Fooziyaan hin tumaa fadhe ani isii miidhuun hin fadhini malee silaa Fooziyaa silaa mana keessa yeroo takka dheerafa darbee hidhuus ni dandeenya. Maaliif Fooziyaa irra miidhaa xiqqishoo harriiqaa xiqqishoo takka geessuun fedha nuti taaddiida isiin jara san akkuma isiin taaddiida gootee uummata ergitetti azzamnee uummata dhiyeessine jechuufi ammas faraan mana san jira jechuudhaan waan dhaabbata sanitti ergaan nu dhuftee fi kan dhayne malee dhaabbata sanitti Fooziyaa miidhuufimi harreeqaa kanaa takka Fooziyaa naas hin garsiiftu daawwattoota warreen akkasitti dhaabbatanii hedduu takka chaanala maammee haa ta'u ka qobboo xiyyaa haa ta'u waliin nu arrabsitan anaa fi gaa qobboo qaceera nu arrabsitanii arrabni keessanillee faarutti nuuf deebi'a nuti galatoomaa yoomiyyuu isin jaalanna warreen nu arrabsitanis warreen nu faarsitanis warreen karaarra nu keessanoo galatooma warreen ammoo karaan kun sirrii miti karaa aadaatiin wal deebisaattinis hedduu takka galatooma saniifuu obboleessa kiyyalleen ni haadoodeef obboleessa kiyya gongumaa garaan isaatti maantii dhalaa tuqaanuma hin danda'u Fooziyaa yeroo dhufe sanillee inni maaliif hiitan isii maaliif hiitan kan nuti feenu isii miti jeeti dhaadannaa Fooziyaa achitti waan Fooziyaa nutti dhaadate maaliif hiitanuu isii maaliif akkana gootanii viidiyoo keessatti argitanii jirtan Fooziyaa nuti miidhaan takka tarra geessine hin jirtu an silaa akka kiyyaatiin ta Fooziyaa irra miidhaa geessitu ana. Saugaa isaan dhufan dhugaa raayii kan barni booche viidiyoo isaan irratti kan nuti yeroo tumne booche shuggattee waan balleessee beektii booche garaa laaffisuuf kijibduun akka boochistuu amaaraa akka boochistuu isiin akkas goote beektii booche jeera maamultiimi isiin laal xiinxalaa isiin fi faran xiinxalaa xixiqqoo uummata siyaasaa nama gabaa baay'iliin jalan galchate Oromoon duraanuu jarri lamaan haada isaan si hidhan akka hantuu taati haada isaan si hidhan hin agaran isaan haada ni hidhanii jarri kan immoo yaa'ee dalaga. Birraanoo dhufe eessi girtan amma eessi girtan amma kootaa amma bakka isin dhufuun ni danda'u hookaa saayiboo maa achirra ta'ee xiiphii jedhu birraa abbaa haqaa jedhanii abbaa haqaa dawwallaan dhufuutitti bar mucaan bar fidaadha isinirraa taate hiyyaamuu anaatu isaanii isinii gaya isaan hiyyaamu isaan hiyyaamu silaadha oomte illee silaa nuti nama dha'u taane nama miidhu taane fida isinirraa taate isin akkamitti dubartiin fidaa isinirraa taate qab sakandii shanii dhufuudha qabdan abaluttis dawwaleetiin bar dhufu jiranii yaasaantiin faanis dhufu jiranii jara obboleessa kiyya waan warabbisu godhe yaafi birraan akkasii shamisa darbata akkasuma qubna gariif godhe mana dhaqee shukutii lama argate saniin asaantiinoo la faraan la faraan iftu
wanni keessa kun gartee qabboon gartee gaa atis gartee obboleessa keeti atis jaarsa keeti yoo booda ka waa jettan taate sigalte yoo booda ka waa jettan taate sigalte ammuma jaa dubbii tana keessaa utaali waa'ee dhimma jaarsa yaartii wanni sigalcha hin jirtu sigalte deebis ibtu yoo gartee ka booda wanni jettu taate arra booda qabboo likkii galchina jedha maa likkiin galchine saayibooki waa'een kanaa si hunda galuuti hunda saneef gaa kabajamtoota fi jaalattoota keenya gaa warreen yuutuubii maammee jalatti argamtan hordoftoonni maammeedhaa gaa viidiyoo tana amma asirratti gabaabsinaa haasofsiisuu dheeressanii jira hanga viidiyoo biraa qabannee dhufnutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh